Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunii jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu. Annagaa kuti galata rabbii bakka jiraattanii isiniin jechuun barbaada. Ani guyyaa har'aa guyyaa kaleessaa cillaanfadhe jechuudha. Sumayyaan maal fiddee gadhiifti, Sumayyaan maalaa sooftii kaleessallee nan eega, har'allee nan eega. Amma sa'aatii kanaatti isee yerootti viidiyoo gadhiistu sa'aatii 9 keessa sa'aatii 10 keessa gadhiiste akka Itoophiyaatti jechuudha. Saniin booddee aniin keessa gaawwaa danfisee buna danfisee tanii otuun buna danfisuu dhuftee na dabartii jedhee asiriin salaatamee gaafa isaan dhufan gaawwaa danfisee fi kennee fi tamara isaanii fiigichaan dhufe gaafan silkii kiyya laalu Sumayyaan viidiyoo gadhiisne. Amma sa'aatii 9tti nan eege Sumayyaan viidiyoo gadhiisne. Sumayyaan viidiyoon isheen har'a gadhiiste yuutuuba tokko irratti gadhiistee jirti. Isa beezaarraa kanaan dura daladdee jechuudha. Waa'ee beezaan uffata fudhattee mana dhaqxeetu irraa daladdee jechuudha. Isa argee jira. Garuu waa'ee roozaatii fi waa'ee sayidoonii wal fuuchuudhaa fi qophii xumuratanii miidiyaatti achi abba'anii Sumayyaan irraan dubbanne. Maal taate? Maaliif irraan dubbanne? Viidiyoo sana sila argite namni viidiyoo sayidoon gadhiisu Sumayyaa dura ilaalu hin jiru. Dhugaa rabbi niitoorkiin akkuma kan keenya jiru kan Itoophiyaallee jiran beektanii miti. Sirriitti jechuu isheedha kan viidiyoo isaa hordofuu jechuudha. Garuu maaliif irraa dubbachuu dhiiste? Ijoolleen kun attamitti roozaan mala natti maltii wajjin nyaannee wajjin dhunnee ishee wajjin jiraadhee mana tokko keessa wajjin jiraannee balloos rakkinas wajjin dabarsinee maaliif na jala deebitee jaarsa fudhatti narraa jettee inaaftee moo? Anoo cillaanfadhee kan hin taa'ee achi fiigee dhufusii tiktookii dhaqusii feesbuukii dhaqusii nyaata hojjechuu deemusii mana qulqulleessi deemusii silkii baattadhee deemuufi viidiyoo irraa waraabuufi miti yookaan immoo Sumayyaarraa hojjechuu fi cillaanfadheen eegu. Maaluma jettee miira akkamiitu isheetti dhaga'ama? Haasawaa maal fakkaatu haasoftii jedheetan. Mee anillee viidiyoo irraa waraabuufan yookaan immoo hojii seetii fi irraa dalagachuu fi viidiyoo irraa waraabbachuu fi irraa dubbatachuu fi naan jettu. Isin eegaa isin warri homaarraan dalaganne ishee hordoftanii attamii isheen eegaan dhugaama dubbadhaa ka dhugaa rabbiin an dhugaan dubbadha bar isin akkam eegaan turre isin akkam eegaan turre hin jedhan. Isinummaa warri daawwattanii warri homaallee hin fayyadamne laayikiisillee koomentiisillee bi'uusillee homaa tokko hin fayyadamne ananillee faayidaaf naan jettu. Ani garuu faayidaaf miti oduudhuma kana ilaaluun natti tola malee jechuudha. Warabee amma namarraa hojjedhes namarraan hojjennes jala deemee ilaalaa koomentii lafa na dhabdanii qabdu jara maara jala nannaqan warra soddaa jala nannaqa maalifan naqa ijoollee keenya achi keessatti argaa. Nama keenya tokko lama achi keessatti arga isaanii jedhanii gugusaan naqa naabbadhu kottee lafa nan qabu jechuudha isaan viidiyoo gadhiifnaan. Kanaafanii cillaanfadhee eega malee wallaahi viidiyoo irraa dalaguuf cillaanfadhee eegaa hin jiru. Maal dhuftee dubbatti? Miira akkamiitti dhaga'ama? Hin boossi moo? Hin gammaddi moo? Maaluma dubbatti? Maaluma jetti kan jedhamu cuccudee ijjasee keessa ilaaluufan malee waan biraatiif miti wallaahi laasin dhugaa rabbi. Isin akkam dhugaa dubbadhaa kan dhugaa rabbi dhugaa walitti himna isin akkam jechuun nama akkasii ilaaluun na jaallachiisa bakkuma girri kana ilaaluun na jaallachiisa. Ana qofa miti isinillee akkasuma natti fakkaatan jirtani dhugaa rabbii sanumaafin isiniin jedhaa wannoo maaf baddiree attamitti irraa dubbachuu dhiistamee maal viidiyoo argiteetti osoo viidiyoo kan argini viidiyoo amma har'a isheen gadhiiste suni waa'ee beezaa dubbattee gadhiiste suni kanaan dura hojjette wanticha kanaan dura hojjette feeteetu isaan viidiyoo amma kaanii amma hojjetan hin beektu miti amma kaanii amma gadi dhiisan akka keenyaa miti jechuun nuti ol keenyeetu irraa dubbanna miti nuti saatuma isaan ajandaa arganne irratti irraa dubbanna waan ta'eef amma isheen viidiyoo sadeen gadda waraabdeetu har'a gadhiifte garuu maaliif irraan dubbanne tuffattee dhiiste moo itti mijachuu dide moo tarii sayidoon of jalaa bilookii godhe moo akka isheen hin argine nan shakke kanafa jechuun yoo sayidoon bilookii godhe yoo of jalaa namni kan biraan argee sheeritti godheen argisiisu
yookaan immoo feekiidhaan yuutuuba tokko bichaan qabdu isheen yuutuuba 3-4 qabdu waan ta'eef sabiskiraayibii gochuuf hin dhiistuu jechuudha. Ani biloogii godhe faan jedha of jalaa kan afaan shakkee biloogii of jalaa godheefaa viidiyoo kana gadhiisinaan jedhee maaliif obsa fixatee jira waan ta'eef hin aaree jira. Kanaaf biloogii of jalaa godhe dheetan shakkee hundaafiyyuu jechuudha. Nuti Roozaanis Sumayyaanis yoo Roozaan itti heerumte nu gammachiisa malee wanta nu dallansiisuu hin qabu. Maaliif jennaan isheen iyyuu jaallatteetti waan ta'eef ijoolleen immoo walirraa deemti wanta wal miidhan hin qabanii wanta wal godda'an hin qabanii. Mucayyoo adabaan guddatteedha, mucayyoo kabajaan guddatteedha, mucayyoo haati qimmiiddee guddisteedha waan ta'eef mucayyoo ijoollee haati qimmiiddee guddistee kabaja qabdi, siraataa naasoftii, kabaja naasoftii. Duruma kataniin hordoftu waan ta'eef Roozaanii baay'ee tokko bareedduudha. Saayidoodhaaf sirriitti maltii fi dhugaa rabbii. Saayidoon immoo akkuma argitan kan durbishaa qurbettee itti maraatti malee inni homaa afaaniin haasa'an yookaan immoo diraamaa hojjeta yookaan immoo piraankii hojjeta malee inni dhugaa rabbii Saayidoon nama deddeemee achi deemee muxmuxi jedhu miti. Durbumatu jaallate irraa bareeda istaayilii masaa muudii masaa kanatu namatti bareeda. Kanumaaf dubarri shamarritti maraatti malee inni jaallatee miti jechuudha. Kanaafuu jennaani rabbiin Roozaaf isa tokko haa godhu. Har'a piraankii dalaganii turan viidiyoo sana argee jira. Piraankii hiriyaa Roozaa irratti dalaganii turan ilaaleera. Piraankicha ulfa jedhanii mucaa maraachanii piraankicha argee kolfaa oolan iyyuutti kolfaan oole piraankichatti gaafasuma waraabanii piraankii sana waan isin dhibu gaafuma viidiyoo dalagan sana hin beektu miti gaafuma viidiyoo dalaganii sana waraaban dheengadda jechuudha. Gaafuma waa'ee jaalala isaanii nuuf ibsanii waraaban jechuudha malee rabbiin tokko isaanaa godhu inshaallah du'aa goonaa fi dhugaa rabbi ijoolleetti walirraa deemti walirraa bareeddii. Roozaan nama heerumeen fakkaatti amma nama heerumeen fakkaattu dhugaa rabbi tasa nama heerumeen fakkaattu hedduu tokko bareedduudha. Daa'imummaadha ijoolleedha abbaan isheeyyuu ijoolleedha argitan miti haati ishees ijoolleedha. Mucaan daa'imummaatti heerumte silmaayyuu jechuudha. Kanaaf immoo rabbiin immoo naannessee fidee biyya isheetti ishee galchee dhugaa rabbii akkasiin biyya ishee keessa bashannantee jiraattu rabbuma gochaa fiira dhugaa amma kaleessa kanaan dura boossee jaarsa ishee amma ji'a 2 jette miti ergi hiittee wallaahi hiikeeraa jette jaarsa ishee isaa intini jiru sanasa Kanaadaa jira miti ammanni biyya faranjii jira. Inni otoo humni isaa danda'e sila kanaan duran fudhatu Kanaadaa maalii jiranni kasaa Kanaadessu maaliif jeta Kanaadaadha jaartii isaan fudhatu sila hiikeera jettee. Kanaafuu jennaan isheen amma murteeffatanii walii galaniiti Saayidoo wajjinii kan dhufanii rabbumatu walitti oofe dhugaa rabbii. Rabbumaan nama milkeessa yeroo tokko ammallee rabbiin ishee milkeessu rabbiin waan ishee yaadde waan karoorfatte rabbiin ishee haa guutu. Rabbiin imimmaan isheerraa haqu yeroo hundumaa boossi. Amma immoo taraa isheen itti gammaddee jiraattu rabbiin ishee taasisu. Taraa isheen itti boontee itti gammaddee bashannantee gaa'elli ishee gaa'ela bareedaa fi ta'ee fi itti boontee itti koortee jiraattu rabbiin ishee taasisu. Dhugaa rabbiin ishee haa milkeessu. Maaliif mucaa kabajaati, mucaa jaalalaati, mucaa namaa wajjin walii galtuu, mucaa miidiyaarraa amala qabdu. Tokko mariyoonni ishee bakka keessa xallisu dhugaa rabbii riyoonni ishee tiktookii kanarraa abaaboo kadhachaa oolu. Dhugaa rabbii abaaboo tokko naa kennaa jedhu tiktookii kanarraa ijoolleen hiriyoonni ishee jechuudha. Garuu isheen amala waan qabduuf tiktookii irra hin baatu. Yuutuubii kanarraa waan hojjetatti malee homaan dubbattu. Rabbiin isaan tokko haa godhu. Ani kanumaan dubbachuu dhufee haasaa baay'ee isinitti hin baay'isuu waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa ilmaan tiyyaa kabajamaa. Rabbiin kabaja guutuu isiniif haa kennu. Rabbiin ulfina isiniif haa kennu. Bakka isin jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isiniif haa godhu. Waan yaaddan waan karoorfattan rabbiin isiniif haa guutu. Rabbiin fayyaa guutuu isiniif haa kennu. Rabbi bilisummaa isiniif haa kennu isiniin jedha. Bilisummaadhaa fi fayyaa wanti caaleen jiru addunyaa kanarraa isiniin jedha ilmaan tiyya qaqqaalii nagaan naa turaa galatooma ulfaadhaa.